أنا الرأس أرقم يا جباني مسلينها هذا من ناس صدفة قول إنا فودون ساي والله أيوه أيوه بيجينا هذا تغير نسي سريت خير سيدا طيب شيء مش باربر Jara kenya ayu Ricardi nama rebutan cabsit. Mucaan nama finfinne bari dhangate ada mau de kaballadhaan tumamte kaballashi qufte. Ay beesa. Way ayu. Nagaa sini baatoo qabdimtu turruftoota akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa ku galata waaqaa ta'u galla iki gochuun dagatina dhugaa sinin jedha naafin laastaayina rakkisaa yeroo like gochuun dirqamadha. Maaltu ta'e seetanii har'a Sa'idoon jechuudha. Mucayyoo kana Beezaa kana faana mari'ateetu bilbilaan dura walii galaniitu mari'atanii ayyuun amma osoo ani Sumayyaa argadhe Sumayyaa fi ijoollee argadhe dhuguma gammachuu qabdi moo gammachuun qabdu ani barbaade bira ga'uufoo maalidha na gargaarte moo na gargaartu moo qofaadhumatti ana qofa barbaadi Sumayyaan achumaan akka haftu barbaade moo hin barbaadu kan jedhu Beezaa kana faana mari'ateetu kottu bariidhaanii ayyuu gaafadhuuti waan isheen jettu ilaali sanas immoo akkamitti gaafatti seetanii isas ani jetteen mucayyoo Wallaggaa jetteen naannoo mucayyoo Wallaggaatti galtu mucayyoo Wallaggaa gaasaantu beeka naannoo mucayyoo Wallaggaa itti galtu sanatti akka carraate mucayyoo sana ilaaluu dhaqeeni iddoo sanatti Sumayyaa naannoo sanatti argee mana kireeffatteetu naannoo sana jirti manuma shiyyuu barii otoo yaadamini anu akka tasaati kanan argee jiru soo ati immoo maal goota Sa'idoon akka noli gaddeemee rakkataa turuu beektamtiyyuu Sa'idoon harrayyoo hojii dhaabbee jettamti ati inni garuu Sumayyaa barbaacha olii gaddeemaa jira harruma kanayyuu Sumayyaa barbaadaaf deema garuu hojii akka biiroo deemu itti dubbatte ayyuun jechuudha ati na dura maalittiin seetan dura Sa'idoo ammam jaallattaa ittiin baay'ee se jaallattaa ittiin akkani Sumayyaa argatee aara galfatee taa'uun barbaaddaa jetteen jetteen baay'ee akkamitti baay'ee jaallattaa ittiin gaafattaa ani Sa'idoodhaaf jedhee waanan dhiisee waanan dhabe hundumaa anatu beeka gatiin akkamii akkan kaffales anatu beeka Sa'idoodhaaf jecha so gaafii akkamiina gaafatte an Sa'idoof jedhee aarsaa kamillee nan kaffalaan jira si ati maal dhageesseetu maanni dhanati bariidhaan dhufte si maal na gaafattasi kottu manatti galle manatti taasuuf namnaamin jetteeni haaluma kanaa itti fufan jechuudha haaluma kanaan qorumsa kana fidaniif itti fufanii kanaafiyyuu akkas jedhiini jetteen Sa'idootti miti Sa'idoodhaani bakka Sumayyaanis jirtu ijoollee faana jirtu ani bareetiin jira kallattiidhaan bareen jira jetta ani moddosa sittan agarsiisa Sa'idoo Sa'idoo jechuudha fuutee geessite manuma Sumayyaan jirtu sana geessite fatigoota bakka Sa'idoon ijoollee isaa fi Sumayyaa argatee aara galfatu bohaa boqatu jetteen Sa'idoo faana kan mari'atanis Beezaatti kan himes kanadha Sa'idoon kanaan naa qorti jedhe keessa shillaalaa dhugumatti araaramuu keenya barbaacha Sumayyaa kanaaf hammamee gahee taphachaa jirti araara keenya keessattuu waa'ee ijoollee waa'ee Sumayyaaf maal yaaddi keessa shillaaluu barbaade jechuudha ayyuu keessa shillaaluu barbaadeetu qormaata kana itti fide jechuudha na ayyuunis Beezaanis yeroo kana hunda itti himtu ati kanaaf dadhabdee ganamaan ufteeyyuu jetteen kana hundumaatti ufteen ani barsii yaadeeni tokkoffaa Sa'idoonis dadhabaaira Sa'idoonis aaraa galfatu barbaacha irraa haafu ijoollee sammuu haa argatu kanaafuu ati immoo jechuudha ati situ geessaan iddoo saayyuu situ geessaan argeera dhageera dushi bareera jettee situ geessayyuuti sifis kreditii qabaata sifillee gaarii ta'a jennaa jettu akkam maaltu si dhibee kanaaf bariidhaan ufteeyyuu
amma dafi qaxxi jadi gara finfinneetti deebii baajaaji kontiraaxan si ani moo kan hin golbe baani Adaamaadha baajaaji ani dhufama ani beeku ani beeku baajaaji anko Adaamaadha dhufa waan dhufama ta'e na maalan beekani anan beeku na qaxxi digalii jentee tizarraaf jennaani ndaamze idooni ani siif jeema kana dadhabee dhufee jetteetti muggunaani ndaamze idooniiti sadaffaayyuu na fuudha itti dabaltii fi beeka yeroo itti dabaltuu fi walla dhika wallaashii sana mazzazika kaballaashii gana mataa kee wayyoo mataa ijoollee joonjesite mucattiin kuni mataa keessa naa jettu Saidoonis kaameeraa kaa'eetu achi dhokatee dhaggeeffataa barakkana goree jira. Yeroo isaan iyyanii Saidoon illee fiigaa dhufee siniin jedha. Anaaf isayyuu maayitti maaltu ta'e akka nama hin beekne jechuudha. Fiigaa dhufee maaltu ta'e naa jettu isheenii zimjali isheenii birrii sirraa nyaachuuf sobdee Sumayyaafatu argame jettee birrii nyaachuuf dhuftee jetti jechuudha. Akkanatti mucaa namaa mataa tumtee lafa keessee qoromsa sana immoo yeroo isaan kaameeraa agarsiisanii si qoruufidha jedhan immoo baatee baddee jechuun dhugumatti ayyuun amma Sumayyaan akka araaramtu barbaaddu jechuudha. Kanarraa wanti isin ilaaltanii osoo dhugaatee osoo dadhabbii keessaa bahu Saidoonii Sumayyaa argatee ijoollees argatee bakka arrafanneetu bakka itti galtee miti jaallattee boqonnaa dhumaan dabaree dhumaanii abbaa manaa isaanii kunuunfachaa jiraanna jetteeti silaa okay dhugaadha amma kun jetteetu faana nageessi jetti cheekii goote jechuudha dura. Dhugaa yoo ta'e jechuudha rakkoo maalii qabaree mee nageessi iddoo isaa dhaqnee ilaalla dura cheeggoonee mirkaneeffannee kaaniitu Saidoollee geessineetu wal quunnamsiisnaa dubarra gorreenunii Saidoo gadhiisnee biraa deemnaa haqee haa arguu jettee walii galtii ture sila osoo maali ta'e osoo Saidoon akka Sumayyaaf ijoollee argatu barbaadde ayyuu garuu hin barbaaddu you know. Yeroo darbee hojjetteetti isheen bareedifaaf bilisaanii an Saidoo qofumatti an barbaada hanko qofa godhachuun barbaada inni immoo naa mirkanaa'eera jettee yeroo darbee gaafa mana bitameef jechuudha. Kanaafuu amma immoo kana eessaa fiddee odeessi ta'ati maaltu si gashesi kana keessa maaltu si ilaallatatte kaballaadhaan xif goote mucaa namaa kunoo akkam taane goote soo dhugaa ta'e jiraate jechuudha. Wayi fiqirii Saidoo habiibi egaa maal jennaa miti Sumayyaa ammallee ati barbaadaa jirta wanti kanarraa hubannu yaada kanarraa Sumayyaan immoo dabaree ishiitiin nan barbaadina nas hin argina nas hin jeeqina jettee faallaa soofteetti mee waan ta'u nu haa dhageessisu. Garuu ayyuun ilaala hunduma hiriyoota ishii hundarraa adda baatee jirti reetanii isheen kunis wal beekuu dhagaa ishee kanas xafaxaftee baastee geemii keessa bunii keessa wuxxatti gootetti amma kanaafuu warra sanaadha warra feeneet faamnaamni tafa isaanis yoo wayyoo dhufan isaanis kaalchoodhaan isaan immoo kaalchoodhaan ari'amanii deemu maan barbaadu Saidoo qofa barbaade Saidoo enda Saidoo bichaa barbaade.